Jirra jirtanii kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa keessanii baga nagaa fayyaa taatanii isiniin jecha egaa har'a immoo jechuudha akkuma argaa jirtanii waaqayyos har'a osoo hin ta'in jechuudha guyyaa har'aa amma viidiyootti isiniif gadhiisaa jiru kana osoo hin ta'in guyyaa lamaan dura jechuudha baay'ee tokko nuuf roobaa ture. Roobee akkasitti bishaan isa san lafa guute jechuudha. Lafa guute jennaan bishaan kana haala kanaan urufaatti waraabne biyyee keenya akkuma argitan jechuudha. Dura mana kushiinaa hin laxxafne amma haala kanaan mana kushiinaa keenya laxxafachuu fi bishaan waraabbanne isiniin jechuu barbaade taanaani. Egaa akkuma beekamu yeroo darbee roobni baay'ee natti roobee ture isiniin jedhee viidiyoo isiniif hojjedheen ture. Namoonni hedduun keessan maaliif laxxafadhu naan jettanii anis bishaanuma xinnoo ishiin irraa fagaate kanumaaf jechuudha. Egaa amma immoo waaqayyoof galanni haa ta'u wanti hundumtuu guyyaa qabaa kinoo haala kanaan mannis nuuf xumuramaa dhumachaa jira jechuudha. Kinoo laxxafachaa jirra. Gaabbaa miliyoonii fi obboleessi isaa akkuma argitan laxxafaa jiru. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko nan gammade jechuudha. Osoo hin yaadiin osoo waan tokko itti hin yaadiin jechuudha kan naa laxxafame dura ganaa yookaan bishaan eegaa yookaan waan baay'een eegaa ture. Garuu immoo amma kinoo akkuma argitan naa laxxafamaa jira. Isiniin jechuu barbaade tananii egaa warroonni jajjabeessitanii nu faana turtanii hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Warroonni jabaadhu amma laxxafattaati goobaziidha kanaan jecha turtanii hedduu galatoomaa ulfaadhaa. Egaa waan hundumtuu guyyaa ofii eeggata malee hin dhumataa isiniin jechuu barbaade tanani keessattuu warroonni mana jalqabattanii osoo hin xumuriin jirtan akkamittiin gala warroonni jettanii yaaddoftan jechuudha. Yeroo baay'ee kanarratti kan ani dubbadhu wanti hunduu isin biyya ormaa jiraattanii hojjettanii maallaqa erguu qofaanii miti kan dhumatu guyyaa ofiiti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e guyyuma ofiiti. Ansila qaata jechuudha kan xumuramu akkuma beektan jechuudha. Tasa waan hangalee fi akkasuma durallee jechuudha baay'ee bitamee ture jalqaba duraa jedhan jechuudha. Osoo lafti nuti lafa hin bitatin jedhan warroonni mana bareeffatanii itti galanii lafa kanatu mana kanatu ijaarramee jira jedhanii fakkeenya mana kana fudhatu jechuudha. Mana kana bichaa jira bari yeroo san mana kana qofa jira. Amma baay'ee tokko guddate safarrii jedhanii hedduu jaju jechuudha. Yeroo san yoo kana binnu yoo kana arginu mana kana qofatu ijaarramee jira iddoo kana qofatu ijaarramee jira jedhanii iddoo amma ani jiraadhu kana jechuudha akka fakkeenyatti fudhatanii haasa'u. Kana jechuun baay'ee ture jechuudha. Turuu isaa keessaayis immoo haa ta'uti amma immoo kun haala kanaan waanuma salphaa karaa fagoo hin dhoofne jechuudha. Akkasitti hojjetachaa jirra jechuudha. Kana fakkaannaa isiniin jechuu barbaade tananii egaa wanti har'allee hoo qopheessanii har'umallee xumura hin danda'u. Garuu immoo har'umallee qopheessine har'uma xumura hoo jenne guyyaa isaa malees kan namaa hin dhumanne jira. Wanti hundumtuu guyyaa waaqayyo jedhe malee hin ta'u. Haala kanaan immoo iyyuu abbaa lataa wajjin bishaan waraabaa ture iyyuu meeqooy jedhee tanan jechuudha. Isa dhiise bilbila fudhadhee jechuudha kaameraa kiyya fudhadhee viidiyoo kana maaliif hordoftoonni kiyya yeroo baay'ee yoon kushiina akkasii keessa roobni karfaffuun ittiin na tolchisiisuu na dhoowwu yeroo baay'ee waan argitaniif maalifan hordoftoota kiyya hin qoonne jedhee tanan jechuudha. Amma immoo haala kanaan kinoo nu laxxafaati jiru. Isiniin jechuufanan jechuudha kuni isinuma yaadachiisuuf jechuudha.
Egaa cinqiin hin barbaachisu itti cinqamuun garmalee hin barbaachisu hojiidha inni guddaan hojii fi karoora sammuu qabaachuudha. Isa saniin boodatti hunduu hin dhumataa sin jechuu barbaade. Anoni yaadetu hin qabu jechuudha. Yookaan ganaan bishaan waraabsisa. Yookaan immoo ganaan itti yaadaa jira. Garuu immoo Waaqayyo dhufee itti godhee jennaan bishaan lafa ciisne maaliif hin laaffisnu kaan hin laaffisne jedhan jechuudha. Akka carraa ta'e mana jiru hin laaffisan jechuudha. Bariisaa sadaffaa ta'eeti jechuudha. Kun amma kan jalqabame guyyaa xumura isaatiin isiniifan fidaa isiniin jedha. Aga sanittuu immoo warroonni mana kanaaf haaraa taatan maatii ta'uu hin dagatinaayi. Egaa waanuma ta'e waan nu barsiisus haa ta'u, wanta nama gaddisiisus haa ta'u, waan hundaa jireenyas haa ta'u, haala jireenyatiin ala kan ta'e jechuudha. Qoosas haa ta'u wanti hundumtu chaanaalii kanarra ni jira. Daawwachuu hin dandeessu, irraas barachuu hin dandeessu, ittis bohaaruu hin dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Egaa oduu isinitti hin baay'isu. Kana fakkaata. Nagaan nu turaa isiniin jechuu jaaladha. Amma immoo guyyaa wayii jechuudha. Zanaa jedhee biddeen kiyya achi keessatti yoon tolfadhu isaan xumuranii jechuudha. Viidiyoo waraabee isiniif nan dhiisaa jechuudha. Kana fakkaata kun immoo yaadannoo guddaa gara fuulduraatiif nuuf ta'a hunda keenyaaf jedheeti yaadannoo akka duraan akkana keessan ture amma immoo akkanan jira waan jedhu wayii itti yaadachuuf jechuudha. Kana fakkaata hordoftoota keenya nagaadhaan nu turaa isiniin jenna. Egaa warroonni immoo yaada qabdan viidiyoo keenya jalatti yaada nu barreessaa. Akkasuma warroonni lafa kaartaa pilaanii qabu bitachuu barbaadan akkasuma mana bitachuu barbaadan keessan nu dubbistanii lafa barbaadanis mana barbaadanis argachuu dandeessu. Kan kaartaa pilaanii hin qabnes kan kaartaa qabus jechuudha. Egaa namoonni baay'een immootu waa'ee kaartaa irratti viidiyoo hojjedheen ture. Kuni waliigalteedhaan jettanii turtanii waliigaltee miti jechuudha. Inni waliigaltee kan jedhu achirra hin jiru jechuudha. Maasii kaartaa maasii jedhama jechuudha. Jedheeti kan jiru malee waliigaltee ebeluu fi ebeluu hin jedhu jechuudha. Wiliin kan barreeffamu kophaatti waliigalteen. Kun immootu kan kennamu kanani kaleessa hojjedhe kuni innis kophaatti jechuudha. Akkasiidha. Egaa namni dogoggorus danda'a. Beekus danda'a. Suni amaluma namaati. Tarii an dogoggoruu danda'a. Tarii immoo isin dogoggoruu dandeessu. Warri koomentii akkas jettanii barreessitanii suni rakkoo hin qabu. Horaa bulaa viidiyoo biraatiin immoo walitti deebi'a.